Welcome to my channel. Baga nagaan dhuftan gama channel kiyyaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Subscribe, share, like godhaa. Tole daawwattoota keenya oolmaa bultiin isin nagaya bakkuma jirtan hundatti salaamanni keenya isin haa dhaqqabu isiniin jechaadha. Oolmaya Oromiyaadha ka guyyaa arraan tanaa qabadhee isin dhihadheetiin jira. Oolmaya Oromiyaadha ka guyyaa arraan tanaa keessatti hidhattoonni faannoodha guyyaa arraan tanaatiisi Wallagga keessatti aanaa 3 dabalataan dhuunfatanii jiraachuun gabaafameetii jira. Hidhattoota faannoo kanneen eenyutu duubaan jira waan jiru waliin laaluudhaaf jiranna. Itti aansee aanaa salaalee jaarsoo keessatti guyyaa arraan tanaa haleellaa gaggeeffameen mootummaan Abiy Ahmad xayyaara diroonidhaan nama 100 ol ajjeesee jiraachuudhaarrattis gabaasa qabna. Ajjecha Wallagga keessatti gaggeeffamaadhaa jiru balaleeffachuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Haramayaadhaa Baha Oromiyaadhaatti guyyaa arraan tanaa hiriira bal'aa gaggeessanii jiraachuudhaan wal qabate. Poolisiin aanichaa barattoota akeekkachiisee jiraachuu laalchiseetis gabaasa qabna. Mootummaan Jabuutiidhaa hidhattoota furuu kanneen biyyattii keessatti mootummaa Jabuutiidhaa wajjin wal waraanaa jiran mootummaa Itoophiyaadhaatu duubaan jira jechuudhaan himateetii jira. Akkasuma bifuma kanaan wal qabatee Stop Genocide Oromiyaa keessatti deemaa jiru ajjechaan Oromiyaa keessatti deemaadhaa jiru dhaabbachuu qaba jechuudhaan hawaasni Oromoo biyya Ameerikaadhaatti jiraachaa jiran. Muddee 13 irraa qabee hamma 14tti hiriira bal'aa naannoo sanitti gaggeessuudhaaf kan jiraatan ta'uu gabaasni yookaan dhaamsi koree qopheessituu hiriiricharraa nu dhaqqabe ni addeessa. Daawwattoota keenya hamma dhuma qophii teenyaatti akka nu waliin turtan gamnumaan isin afeeraadha. Like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatinaa jechuudhaan qophii teenya eegala. Qophii teenya inni jalqabbiidhaaf nuti qopheeffannee jirru. Hidhattoota faannoo Oromiyaa keessatti ajjechaa raawwataa jiran eenyu kan gurmeessaa jiru waan jiru waliin ilaaluudhaaf jiranna. Mee dura kanaan dura salaalee aanaa warra jaarsoodhaatti guyyaa arraan tanaa haleellaa xayyaara diroonidhaan gaggeeffameen mootummaan Abiy Ahmad nama 100 ol kan ajjeesee jiru ta'uu gabaasa qabna. Gabaasa kana ilaalleetii walitti deebina. Maaliif amma bakkuma nyaannee dhuunnee rafnuu hin jirru osoo namni keenya lammiin teenya wahuma takka waanuma Oromoo ta'an qofaaf xayyaaraan waraana federaalaatiin milishaa Shimalis Abdiisaadhaatiin akkasuma hidhattoota faannoodhaatiin liyyuu poolisii Mustafaa Akchariin ajjeefamaa jiranii akkumaan itti nyaannee dhuunnee gallee rafnuu hin jiru. Mee gabaasa kana dhaggeeffannee walitti deebina. Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbisee akka himanitti qabatamatti lakkoofsi namoota duguugamanii beekamuu baatullee namoonni dhuman 100 olitti tilmaamamuu jedhu. Haleellaa xiyyaara nammaleessa kanaan maatii tokko keessa obboleeyyan 2 jalqabee hanga 6tti akka ajjeefamantu himame. Jiraatan naannicharraa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbisee tokko akka ibsetti haleellaan kun guyyaa kaleessaa aanaa warra jaarsoo ganda faajjii ejersaa jedhamutti kan raawwatame. Haleellaa xiyyaaraa nammaleessaa kanaan namoonni iddoo boo'ichaatii galaa jiranii fi barattoonni mana barumsaatii galaa jiranilleen akka ajjeefaman ibsameera. Hayyee godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoo ganda faajjii ejersaa iddoo jedhamutti haleellaa diinootiin kaleessa raawwatamee ture. Isa keessatti namoota boo'ichaa galan fi ijoollee mana barumsaa irraa galaa jirullee waraana saniin rukutamanii wareegamanii jiru namoonni. Haleellaa diroonitiin jaarsolii fa'aa namoota fiiganillee dhaqqabuu dandeenye jaarsolii fi jaartii barattoota illee akkasuma kan yeroo sana yeroo dirooniin kun rukutu namoonni boo'ichaa irraa galaa walitti qabamanii gaddaanii walitti qabee rukutee. Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa jaarsoliin umriin fagaatan hawwanii fi daa'imman hedduun jiraachuus odeeffanneerra. Haleellaa kana booda jiraattonni baadiyyaarraa gara magaalaa Tulluu Milkiitti kan baqatan ta'uu eeranii haalli naannicha jiru baay'ee ulfaataa ta'uu dubbatu. Haleellaa diroonii kana duras bifa garaagaraatiin aanaalee godina Shawaa Kaabaa garaagaraa keessatti qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeechaan raawwatamaa ture kan jedhan maddeen
namoonni ajjeefamanii gataman danuun reeffi isaanii kararraa mul'achaa akka jiru himan jiraatan aanicharraa yaada oromiyaa miidiyaa neetworkiif laatem akka ibsuttem namoota ajjeefaman reeffi hin kennamu reeffi namaa guyyoota muraasa erga ala bulee boodam fuulli hin beeksisu nama ajjeefame adda baafatanii awwaallachuun rakkisaa ta'eera jedha. Akkuma malee ajjeefamuu sana caala iyyuu namoonni fuulli isaaniillee adda bahuu ajjeefamanii yookaan reeffi hin kennamu yookaan immoo fuulli isaaniillee yeroo sana akka hin dhagahama namoonni darbe darbe keessallee gabaa keessatti namoonni afur guuramanii ajjeefamanii fuulli isaanii ammaafillee adda bahuu yeroo wallaalame boqoqanii jechuudha namni reeffi darbe tokkoof eeggamee kaampii isaanii keessatti ajjeefamuu beekna malee fuulli isaa eenyummaa isaa eenyu akka ta'ellee hin beeknu. Maayiratti maddeen naannicharraa yaada kennan ajjechaan mootummaan biltsiginnaa qabata waraana bilisummaa oromootiin raawwachaa jiru jireenya hawaasa nagayaa booresseeraa jedhan. Kanaaf xiyyeeffannoon mootummaa hidhattoota osoo hin taane godinaalee shawaa kaabaam, shawaa bahaam, shawaa lixaam, kibba oromiyaa, booranaa fi gujii dabalatee kutaalee oromiyaa garaagaraatti haleellaa hawaasa nagayaa irratti fuulleffate raawwachuun duulee duguggaa sanyii oromoo irratti raawwatamaa akka jirutti fudhannaa jedhan. Namoonni haleellaa kanaan madaa'anis baay'eedha kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN ajjechaa suukanneessaa kana booda mootummaan naannicharraa neetworkii balleessuun odeeffannoo ukkaamsaa jira jedhu. Neetworkiin babbadee deebi'aa waan tureef mootummaan ammas neetworkii balleessuun ajjechaa wal fakkaataa raawwachuu danda'a sodaa jedhu qabna. Kanaaf uummanni oromoo haala garas jiru hordofuu qabaa jechuun dhaamanii jiru. Gabaasa kana waliin dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa kanaanii salaalee aanaa warra jaarsoo keessatti guyyaa arraan tanaa haleellaadhaatu xayyaara dirooniidhaan gaggeeffame. Kanaan namoota 100 oliitu ajjeefame kan ijoolleenii fi namni guddaan keessatti argamaniitu ajjeefame du'ee jira. Ajjeesuu qofa miti. Warri namoonni irraa ajjeefaman bahanii meetaa fuudhanii akka isaan hin awwaalanne dhorgamadhaa jiranii guyyaa 3 eega fuulli isaa gubatee jijjiirame booda achirraa fuudhee namni akka awwaalamu godhaadhaa jiranii. Mootummaan Shimallis Abdiisaadhaatiif akkasuma mootummaan Abiy Ahmed gaa Oromiyaa keessatti amma jenosaayidii gaggeessaa jiran kana waggaa lameen dabran kana Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture. Tigraay keessatti akka gamtaan Afrikaatu ka ibsatti warri Awurooppaadhaa nama 100 jaanii warri Ameerikaallee nama 100 jedhee ammoo gamtaan Afrikaadhaa nama 600 naannoo sanitti ajjeefamee jedhe Mararaa Guddinaa guyyaa kaleedhaa nama miliyoona ni gahanii jedhe Ameerikaalleen akkasuma lakkoofsanii dogoggoree toora nama miliyoona kanatti namni tilmaamamaa jira. Amma waggaa lameen dabran kana ajjecha jumlaa saamicha gudeeddii Tigraayitti raawwachaadhaa ture sanii amma gara Oromiyaadhaa deebi'ee jira. Gara Oromiyaadhaa deebi'ee jira. Mee haalli Oromiyaa keessatti deemaa jiru maal fakkaata? Guutumatti walitti qabateen gurra isin buusa. Namoonni gaamma sadeen asitti argaa jirtan kun tokko dura taa'aa yookaan pirezidantii mootummaa naannoo Amaaraati. Inni walakkaadhaa kuni pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaati. Inni xarafaa kuni pirezidantii mootummaa naannoo Ogaadeen. Naannoo Somaaliin jeena afaanumaafillee jeena afaaniifillee. Ogaadeen lafa qaba. Somaaleen lafa Oromoo keessa jiraattu jaaliyaadha. Jiraattoota nu waliin jiraatu malee lafa haninee fi naannoo Somaalee irraa warra buqaan jenna miidiyaan keenyaas hayyuun keenyaas aktiivistiin keenyaas hundi dogoggora guddaadha. Ogaadeen lafa qaba. Ta Ingiliz qabachaadhaa ture. 1956 fuudhee lafa nakkan. Ogaadeen Liberation Frontii qaba. Ka Ogaadeen bilisomsuudhaaf deemu. Ammoo warri Amaaraa fi TPLF waan Oromoo guddaa kana xiqqeessuu waan barbaadaniif guutumatti Somaalee Ogaadeen irraa qabee ilaa hamma Afaritti isin walitti tokko jedhanii walitti cafallaqanii Oromoodhaan akka dorgomu godhaadhaa jiranii. Amma gaasuni dubbachuudhaaf yeroo isaatii miti. Amma wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru Shimallis Abdiisaadhaa gaafa 2020 keessa gaafa waraanni federaalaa naannoo Tigraay dhaqee naannoo san dhuunfatee waraana Eertiraa gargaarsifatee waraana naannoo Amaaraa gargaarsifatee akkasuma waraana Somaalee gargaarsifatee naannoo san dhuunfatee Shimallis Abdiisaadhaa gammachuudhaan dhaqee maallaqa guddaadhaas naannoo Amaaraatiif arjoomee akkasitti amma wanti nu hafe waraana Shanee Wallagga keessaa balleessuudhaan nu hafe jedhee wajjin waliigaltee mallatteessee bifa saniin pirezidantiin mootummaa naannoo Amaaraa waraana kanneef achi as deebi'ee Shimallis Abdiisaa osoo oolee hin bulun cheekuma akkasiisan qabatee
xiqqoorratti qaadamale naannoo Somaaliidhaa dhaqee achitti Mustafaadhaaf kannee Mustafaan isa kan waraana kannoof waraanni Somaaliidhaa akkasitti kunis kara Booranaa kara Gujiidhaa bobbeefaman naannoo Somaalii wajjin waan qubataniif afaanis wal beekanii kana keessa bobbeeka gaariitti. Amma gaa kana keessa bobbahu wadigaa Booranaa Gujiin yani warra duraanuu Somaalii wajjin wal dhaawatee Somaalii tokko haqawwee qabatee naannoo isaaniitti isaan waraanuudhaaf deemu agarraan nuuma maraatanii ijoollee dachee garagalchan. Akkasitti manguddoon Somaaliidhaa fi hayyoonni Somaaliidhaa wal gahee mari'atee ka Oromoo gaafa abdi illeen ajjeese sunuu hijaa nu jidduudhaa hin dhumne Oromoon himma arraatti hijaa san gara nuu qabatee jira saniifuu hijaa biraa uumuu hin barbaannu bayin magan uwwi jaanii kitaaba qonyera khaytanii dhaqanii Mustafaa irratti kasi boyni Mustafaan dhaqee waraana san achi guuree deebise. Waraana waa hedduu jira maasichitii amma yoo dubbanne numa Oromoodhaa wal afaan nu keessa jira waraanni Somaaliidhaa kuni Somaaliin manna ogaadeen kun warra Gujii keessa shaakkisoo keessa lafa dahawa harkaan qotanii baasan warra nama hojichifatu jira. Isaanis dantaa achi keessaa qabanii saniifummaa ati ogaa ol ofnee gatoofnu waraanni Somaalee hidhatee naannoo san dhaquun hawaasa naannichaa hedduu dallansiiftee dantaan nuti jirtus ni baddii waan jedhan akkasitti lolanii korneelonni jeneraalonni Somaaleetis hawaasaadhaatti wal gahanii Mustafaadhaan nuti waraana asii fuunee Oromoo waraanu ka Gujitti erginu kamaratti erginu hin qabnu adeeroo akkuma amma jiru kanattuu nagee yoo baane nu dhiisi yaanii Mustafaa akkasitti jalaa didanii sila liyyuu boolisiin Mustafaan eenyu Shimallis Abdiisaadhaa yaammateesi akkuma liyyuu naannoo Amaaraatti Oromiyaa seentee akka Oromoo guyyaa guyyaan ajjeeftu san murteeffatanii turanii garuu amma waan amma jiru isneem eega amma naannoon Amaaraa hidhattoonni naannoo Amaaraa ka Shimallis Abdiisaadhaa yaammate naannoo Oromiyaadhaa seenanii kalee aanaa 19 Oromoo irraa yaasanii guutumaan guututti dhuunfatanii harkaa qaban guyyaa arraan tana aanaa 3 kabiraa waliigala aanaa 21 Wallagga keessatti Oromoo irraa yaasanii dhuunfatanii qabatanii harkaa qaban Mustafaa keessa waan biraa oofuu eegalee jira. Mustafaa keessa waan biraa oofuu eegalee guyyaa arraan tana gabaas kana argannee jirra. Gabaasni kun maali? Meelaalaas. Laal. Amma nuti akkana lafa haneetu rafnee hirriba hanee maarreen teenya lafarratti shira akkamtu taphatamee kaartaa akkamtu lafa teenya tana jijjiiree jira ol qabee jira gaqqabee jira hilaalu kun galchu nuti akka kun dogoggora guddaa amma kaartaan guyyaa arraan tanaa kun imma shinniileedhaa fi afdamii fi ereerii fi mi'eessoo laala amma Somaalii lafa walakkaa jirti amma lafti tuni Oromoon amma mi'eessoo dhugatti mi'eessoo ijoollee warra jajjabaadhaa jira gaafa isiin dheettee naannoo kana sararanii naannoo Somaaliidhaa godhanii Somaaliin alaabaa sanirra dhaabbattee uummanni naannoo sanii lolee dhaheefirraa yaase garuu nuti maali akkuma aadumattuu qabnu aadumatti diina dhoyine ariineeti deebinee rafna ariinee barkuchiifna jennee garuu dubbiin ariitee kochiisuudhaa miti. Wanta inni sarare san belleessuudha sirra jira amma Mustafaan eega warri Amaaraatu aanaa 21 Oromoo irraa qabatee harkaa qabaate maaliif amma duratti seenaan ibsu Oromoo irraa namni lafa qabatee lafatti san Oromoodhaaf deebite hin jiru. Uummata keenyatti dhugaa himaa deemuu nu barbaachisa. Kun uumamneef dhugaadha. Lafti amma duratti Oromoo irraa qabatanii Oromoodhaaf deebite waan hin jirreef aanaa 21 amma hayyoonni keenya gabbahanii gaafa wannaa raadee fanaa dhiisaa kajoon dhabamu beekte saniifuu amma warri alagaa duruu Mustafaan amma maal qopheeffatee jira eega jarriinuu kana hin dubbatin aniisi lafa naa kan namtee tana heeraan asiin malkaa jabduun qabee afdamiin ereeriin bikkeedhaan oofi ilaa mi'eessoon lafa bal'oo asiin haatee ilaa hawaasa dheetu tana seeraan naa kan namtee jirte waan ta'eef waraanaan tijjatahu mirkaneeffachuun qaba jee Mustafaan amma kana mirkaneeffatee jira. Saniifuu amma haalli deemuudhaaf deemu nuufi Amaarri jidduun lolli akka banamu Shimallis Abdiisaadhaa fi Abiyyi Ahmad tolchanii jiranii boruusi nuufi osoo sunirraa haran baafannee nuufi Somaalii jidduudhaas lolli akka banamu tolchanii haala mijeessaniitii jiranii kuni guyyaa arraan tana ibsa boolisiin aanaa Haramaayyaadhaa baasirraa mirkaneeffachuu ni danda'ama. Maaliif barattoonni Oromoodhaa aanaa Haramaayyaadhaatti guyyaa arraan tanaa Yuunivarsiitii Haramaayyaa keessatti hiriira gaggeessanii ajjeechaan Wallaggatti gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatu hijaan kuni mirga. Ati qaama kan ka'e kanaanoo tokkotti ajjeefamu osoo waan takka hin balleessin ka ajjeefamu ka lafarraa buqqafamu gaafa agarte barattoonni hiriira bahanii wanni kana irraa dhaabbachuu qabaa jechuun mirga isaaniiti.
jennaan poolisiin aanaa haramaya maal jeen ta akka gaafa TPLF nuuf Somaalii waliin nu qeessan deebisuu barbaadani kun hin tahu mee amma wallagatti nama dhumaa jiruuf hiriira bahani maaltu waan Somaaliidhaa kaase yaani amma shira biraatu taphatamaa jira waliin amma asitti kaasuu barbaade shirri amma Somaalii asiin gurmeessanii hidhachiisanii maaliif naannoon Amaaraa toora nama kuma 20 oliitiitu naannoo Somaalii dhufee jira maqaa hojiidhaatiin. Maqaa hojiidhaatiin dhufanii mattaawaqa naannoo Somaalii baafatanii magaalaa Finfinnee keessa toora nama kuma 7 oliitu seenee jira. Utimma kan hunda quban qabnu waanuma karaa Goojjaamiin kan dhufu sun eeyina asiin karaa Somaalii dhufee Somaaliidha mattaawaqa Somaalii baafatee kan magaalaa Boolee qubatee mana kireeffatee lafa biizinasa hunda qabatee harkaa qabu kana quban qabnu. Kunammoo magaalaa Finfinneetis akkasii qabateeti asiinis lafa guddoo duraan sararamtee kaartaa seeraan isaaf kenname ammoo poolisiidhaan qabatee dhuunfatee alaabaa isaa irra fannifachuu dadhabisan amma irra fannifachuudhaaf haal duree xumuratee jira. Waan kanaatu ammaaf deemaa jira. Saniifuu liyyuu haayilii naannoo Amaaraa kasirnaan yaammatee fidee Shimallis Abdiisaadhaati. Liyyuu haayilii naannoo Somaaliitiis kasirnaan yaammatee fidee yaamichisan akkasuma bakkasaa jira. Amma Shimallis gaafa san yaammate manguddoon harka baatee diddee amma eega Abiyyi Ahmad TPLF wajjin walii galee TPLF nuti nuunfeetu waan ta'eef keessattuu Mustafa Abdiillee fi jara kana isiin kunuunsaadhaa turte arra Abiyyi Ahmad wajjin wal taatee aangootti dhufuun siidhaa waan hin oolamneef rakkoo uumti waan ta'eef anis osoo isiin hin dhufne lafa haga silaa Somaaliin tiyya jettee himattu Oromoo harkaan laqaaqee fudhadhee Oromoo irratti duula banee waan takka uummataaf godhee waan boru uummanni Somaalii ittiin nagala doonfatu godhuudhaan qabaa. Waan jiru Mustafaan karoorfatee jira. Lolli amma gara lixaatiin Wallagga irratti baname Harargee irrattis banamuudhaaf kan jiraatu ta'uu maddeen nuuf mirkaneessaniitii jiranii. Baaletti ji'oota lamaan dabran kana lola cimaadhaatu Somaalonni achitti gaggeessaadhaa jiranii. Awwaluu Abdii guyyaa muraasa dura Somaalii naannoo san dhaqee nutis qawween hiikannaa isinis qawwee hiikadhaa eega Somaalii lafa hedduu uummata keenya irraa qabattee nama keenya ajjeeftee lafa saamtee hamma madda walaabuutti Somaaliin deemaa jirti lafa gammoojjii tan hunda qabatteeti uummata ifittisaadhaa jiru nutis qawween hiikannaa jee uummata keenya irraa amma qawwee hiikaa jira Awwaluu Abdiiti. Saniifuu wanti yeroo ammaan tana Oromoo irratti deemaa jiru dhugatti waan hamaa ta'uu maddeen nutti himaniiti jiranii. Shimallis Abdiisaadhaa milishaa naannoo Amaaraa fidee Oromoodhaan ajjeesaa jiraachuun isaa kan umrii isaa gabaabsuudhaaf jiraatu ta'uu maddeen himaniiti jiranii. Sababni uummanni keenya dachiin dachii Shimalisii miti. Milishaa inni fidateef mukatti cabsanii isaas ifirraa malatti dha'uun hedduu barbaachisa. Kuni heera addunyaadhaatu nuuf hayyama. Mootummaa nama cunqursu, kan nama alagaadhaa si yaammatee siin ajjeesu, osoo yeroon ganamaa ifirraa qabuun heera addunyaadhaatu siif hayyama. Saniifuu amma tapha innii fi Abiyyi Ahmad taphataniin Oromoon lafa dhabaadhaa jira. Milishaa kana ka uummate, ka leenjise, ka nyaachisu, ka obaasu Shimallisii fi Abiyyi Ahmadi. Oromoodhaan shaakaluudhaaf Oromoo yoo kana shaakallee malee hiree nuuf hin kennitu jaaniiti. Garuu isaan walii galanii milishaa Amaaraa fidanii milishaa Somaalee fidanii kanaan Oromoo shaakaluun Oromoon kanaan lafa dhabaadhaa jira. Ganna 40-50 booda ammaas lafa hedduu dhabnee tulluu takka gubbatti walitti gallee amma firaa dhulku dadhabuudhaaf jiran lafti arraan tana gubbaa jirru Harargeen warri dareedhaa arraan tana daangaa sanii kana calanqooti dirreen dhawaadhaa daangaan siidhaa magaalaa daangaa godhaati kun mootummaan naannoo Oromiyaa torbaan lama dura geessitee dhagga godhatti jimaa keellaa kaayyattee kana dubbannee uummata himuun dirqama waan jiru lafatti kunoo kana argaa adireerraa hoggaa gabbaa ta'e lafa hedduu Somaaliin maqaa hodhoo gusitti hin dhiiftu. Funyaan biiraa keenya, funyaan hojubaa keenya, gursum keenya, maarreen baabila keenya, maaliin keenya kanaan mataan hojii qadhaa jirti. Ammoo uummanni Oromoodhaa lafti tun lafa isaatii, lafa abbaa isaatii, lafa Shimallis Abdiisaadhaatii miti. Diina fedheehu ifirraa dhorkuun barbaachisaadha. Diinota kanneen Shimallis Abdiisaadhaatiitu uummata Oromootiin shaakaluudhaaf fidate waan ta'eef kanaas ifirraa dhorkaadha. Mootummaa nama nyaata alagaa fidee nama ajjeesu kanaas ifirraa dhorkuun barbaachisaadha. Kanuma jiru qophii itti aantutti dabarsa.
قبي اتأنتو خيستي قبي اتأنتو خيستي هنتوني فانو ولا جبهتي جويا الراتيس دبلتان أنا سدي ومت أروم رابوكاسون خن فتني جران تهون جبهة فميتي إجرا خنيجا قدر ربيتي أرومون بفخانتي شمال سبديسا أبي أحمد ورانا بالسما أرومو نانو سانكستي هندرو همنا جبا جرو أنا فانون تون إنسان أفتح فانون كم كل أفري أول هيد نيجرا جاني أسوه هيمارا جراني فانون غريم بقتة السودان سنتي أسوه جاني فانون غريم بقتة إيرترا ديت أسوه جاني دوغا سفر كه هدو لينجي سجرا مقالة في نفسنا خشيت مقوليا خليلا على بان خنو ثانا جاني على بان لموت كبدني دي تسارة أولاني على بان أورمونا نخن جرات شون كبدو فان أورمو أسب برثمون كبو جاني نوعا وان براخة سجراني أمو ولا قت خلي أنا كل سجل الرا نمو بقاسني كبثني موت ما يفسي بيخا أنا سدي خبرة جبان كمتاني دم فتني جرا شوراتو همامي جرا ميجا بس خلنا كيفني ولد ديبنا Alillam hidhattoota gamaa naannoo Amaaratiin daangaa canii dhufaniin uummata nagaa godina Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaatti banameen hammaachuun hawaasaa aanaa sadii guutuutti miqee fi qabeenya isaaniirraa buqqaasuun dhagameem Wallagga Bahaa Kiraamuu irratti haleellaa raawwatameen uummanni Oromoo Waanichaa guutumaan guutuutti buqqa'uun magaalaa Giddaa Ayyaanaa qubsiifamu waajjirri kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa kaleessa galgala beekseera. Baay'inni uummata aanaa Kiiramuu gandaa 19 sababa haleellaa humnoota faannoo fi hidhattoota naannoo Amaaraatiin buqqaafamanii humna magaalaa Ayyaanaatti olis jedham komishiniin aanichaa bal'ina duukanaa Siraaj Sabaaf dubbise. Aanaan Kiraamoo aanota godina Wallagga Bahaa keessaa tokko yoo taatu haleellaa hidhattoota Amaaraa fi humnoota faannootiin aanota hedduu miidhaman keessatti argamti. Haleellaa tibbana godinichatti godhamaa jiruun aanaalee Kiraamoo, Ebantuu, Giddaa Ayyaanaa, Angar Guutee fi magaalaa Guutee keessatti lubbuun namaa darbaa jiraachuus maddeen keenya maniitii jiru. Ragaa waajjirri kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa kaleessa galgala toora fuula feesbuuka isaa irratti baaseen jiraattonni gandoota baadiyyaa aanaa Kiraamoo fi magaalaa Kiraamoo guutumaan guututti haleellaa humnoota faannootiin buqqaafamaniitii jiru. Gandoota aanaa Kiraamoo 23 keessaa gandoonni 19 magaalaa Kiraamoo dabalachuun guutumaan guututti humnoota weerartuu kanaan qabamaniitii jiru. Humnoonni faannoo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa biroon waajjiraalee mootummaa goboo manneenii fi qabeenya jiraattotaa barbadeessuu fi saamuun lubbuu hawaasaa nagaas galaafachaa jiraachuun maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii himaniitii jiru. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa fuula feesbuuka isaatiin akka beeksisetti dhalattoonni Oromoo gandoota aanichaa 19 keessaa guutumaan guututti buqqaan kunneen magaalaa Ayyaanaa keessa qubsiifamuun baay'inni hawaasaa humna magaalaa Ayyaanaa ol ta'eetii jira. Haleellaan tibba kana raawwatamaa jiru kun kana dura bifa mul'atee hin beeknee fi haala suukaneessaa ta'een uummata aanaa Kiraamoo miidhaa jiraachuu maddeen OMN guyyuu ibsaa turaniitii jiru. Uummata magaalaa Ayyaanaatti baqatee jiru kanaafis koreen ijaaramuun iddoo qubannaa yeroo manneen barnootaa dhaabbilee amantaa fi waajjiraalee mootummaa keessa qubsiisuun tajaajilli yeroo kennamaa fi kan jiru ta'uu waajjirichi eere. Baay'inni uummata gara magaalaa Ayyaanaatti baqataa jiru ammas dabalaa jiraachuu himameetii jira. Qaamni dhimmi ilaaluu kamiyyuu furmaata atantamaa akka kennuuf garaagartummaa tokko malee qindoominaan gumaacha lammii isaa irraa eeggamu akka taasisus waajjirri kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa waamicha taasiseetii jira. Odeeffannoo walqabateen aanaa Angar Guutee magaalaa Guutee keessattis har'a ganamarraa eegaluun humnoonni faannoo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa ce'uun haleellaa raawwachaa jiran kun dhukaasa banuun lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi humnoonni mootummaallee miidhamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii maniitii jiru. Gabaasa hanga ammaatti qabnuun poolisiin humna addaa Oromiyaa fi qaamoleen nageenyaa duulli qindaa'aa kun humna isaanii ol waan ta'eef hawaasni akka baqatuuf waamicha taasisaniitii jiru. walitti deebineetii jirra. Gabaasa amma dhageenya kanaan Wallagga Bahaa keessatti guyyaa arraan tanaatiis dabalataan aanaan sadii hidhattoota faannoo Amaaraatiin kan dhuunfatamanii jiran ta'uu nuti wanti nuti godhuu qabnu hawaasa naannoodha ummata hawaasa naannoo qubatu ummata odeeffata ummata irraa argannu dhugoonfachuun dirqama keenya. Milishaan tuni laga qaxxaamuranii Goojjam irraa dhufanii hawaasni jechaadhaa jira. Maaltu ragaadha gaafa asirraa horii saaman oofanii abbaa itti dabarsanii naannoo Amaaraa geessadhaa jiran. Yani maanaa too naannoo Amaaraa irraa dhufanii jecha. Saniifummaa kalee aanaa 19 irraa sababni isaan dhufaniifis uummata keenyaaf tumsinaadha. Uummata keenya hawaasa keenya ka Amaaraati
asitti waraanni bilisummaa Oromoodhaa ajjeesaadhaa jira. Nuti isaanaaf tumsuu qabnaa jedhanii dhufan. Gaafa dhufanii waraanni bilisummaa Oromoo achitti isaan nama ajjeesa jedhan sun hin jiraatin. Waraanni mootummaadhaa hin jiraatin. Waraanni federaalaa hin jiraatin. Waliinuu walquba qabaatinna warri Amaaraa warri Abiyyi Ahmadii fi warri Shimallis Abdiisaadhaa duraanuu hayyamaanii naannoo kana naqatanii turani. Amma gaa uummata nagayaa malee nam tokko bakka hin jirretti uummata nagayaa ajjeesuu horii isaanii guutumaan guututti saamanii naannoo Amaaraa geeffachuu lafarra isaan buqqaasu boodarratti maaltu dhufeehu sanaannuma kana uummata afaan Oromoo dubbatu kana irraa buqqaafne yoo naannoo Amaaraatichi idaane hoo waan jiru dhufe. Fasaniin qalee aanaa 19 irraa nama buqqaasanii irra aanaa 3 waliigala aanaa 21 irraa nama buqqaasanii jiranii jecha. Kuni gaamma qaamoota biraa sabaasabalammoota biyyattiidhaa warreen Oromoodhaa wajjin qubataniifis yani akka gaaritti hamilee isaanii banee jira. Amaariin kun guyyaa tokkotti aanaa 21 irraa qabatee nuti ifi walitti jirra waan ta'eef namni uummata kana achi dhorku numan jiru abadan. Ifi walitti jirtu Oromooni akkanan wal afaan kaa'anii asiin Abiyyi Shimallisiin woboodha maal ifi walitti jirtu waan ta'eef hamma dandeenyutti lafa isaanii fudhachuu qabna waan ijoo murtaa'ee jira. Amma gaa abaluu itti gaafataman bu'aan inni fidu hin jiru. Arraan tana ka'een abaluutu itti gaafatama yoo hin jee bu'aan inni fidu hin jiru. Eega lafti Oromoodhaa haatee naannoo Amaaraati galtee. Abaluu itti hin gaafatama yoo jechaadhaa oole. Gurgurri lameen qabadee yoo ijaadhaa oole bu'aan inni fidu hin jiru. Jijjiiramni lafarratti dhufuu qabu sun tahamaadhaa jira. Soonii fi nuti asii wal morminuu. Saniifuu gaamma wanti naannoo Amaaraa bifa akkasiitti uummata keenya buqqaasaa jiranii wanta haaree guyyaa arraan tanaa ta'ee jira. Innis maali barattoonni yuunivarsiitii Haramaayaadhaa hiriira bahan mooruma keessatti. Ajjeechaan jenoosaayidii uummata keenya irra gaggeeffamaa jiru dhaabbachuu qabaa waan biraan jenne takka illee hin jenne. Poolisiin aanaa Haramaayaadhaa guyyaa arraan tanaa ibsa baasee akeekkachiisa kanneef wahiin isin yaadachiise 2020 keessaa yookaan 2019 keessa barattoota Amaaraa fi barattoota Oromoodhaatu yeroo bakka hedduutti walitti bu'e. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti, Baahardar keessatti, Madda Walaabuu keessatti, Horee Bulaa keessatti, Bulee Horaa keessatti bakka hedduutti walitti bu'an. Mootummaan biyya bulchaadhaa jiru kuni waan inni dalageen isin hima. Yuunivarsiitii Haramaayaa qofa keessa barattoota Oromoo dhalootaan Wallagga ta'an nama 71 tokko qofaatu mucaan ijoollee Shaashamaneedhaati. Walitti qabee guuree geessee waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee dhagganneqe. Nama 20 fi wayii Madda Walaabuu irraa fide. Nama 19 moo 17 kana Iluu Baabura irraa fide. Geessee waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullalleedhaatti ganneqe. Yaani maanaatoo namni Wallagga taanaan adda bilisummaa Oromooti wajjin wal hidhata qaba. Kajeequmsa kana kaayisaa jiru adda bilisummaa Oromoodhaati. Laal. Geessee Gullallee dhagganneqe. Amma akkaan ta'uu akka maleen ta'uu waan mootummaa kun itti milkaa'ee takaa jira. Waan akkasii laa akka inni hin milkoofne godhuu qabna. Eega inni waan akkasii yaadee barattoota gosaan yookaan dhalootaan Wallagga ta'an yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaa guuree fidee waajjira adda bilisummaa Oromoo gannaqee fincilli sun achii booda dhaabanii dhaabbate. Laal. Fincilli ijoolleen Oromootiif ijoolleen Amaaraa yuunivarsiitiilee garaagaraatti waliin bu'aa turan sun achii booda ni dhaabbate. Hamma har'aatti hin dhageenye. Silaamma akka mootummaan yaadisanitti laal. Wallaggaa ABO wajjin walitti hidhata qabanii barattoota kana yoo funaane keessa ijoollee keessa geessee warra akkas godhuuf yoo achi geessee gannaqeef ni dhaabbata waan sunumaatti ta'eef garuu silaa ta'uu qabu irra ture. Gaafa barattoota Oromoo dhalataan Wallagga ta'an yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaa guuramanii bahaniihu silaa barattoonni hafan finciluudha ture. Tu Oromoon wal malee waan takka illee hin qabnu. Tu Oromoon wal malee hin qabnu. Wallagga ta'e, Gujii ta'e, Boorana ta'e, Harargee ta'e, Walloo ta'e, Shawaa ta'e, Iluu Baaburaa ta'e wal malee Arsii malee Baalee yoo bakka fedhe ta'u wal malee waan takka hin qabnu. Gaafa qaamni tokko nurraa ajjeefame Harargeen guutuun haduudu qaba. Arsiin guutuun haduudu nurra jira. Booranni guutuun haduudu. Gaafa barattoota Oromoodhaa dhalootaan Wallagga ta'an yuunivarsiitiilee garaagaraa irraa guuranii geessanii waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullalleetti gannaqan. Gaafa san nutis cal jennee barattoonni Oromoodhaa yuunivarsiitiilee garaagaraa keessa jiranis cal jechuun arraa ajjechaa kophatti Wallagga deemu kana karaa saaqe. Amaarri Shimallis Abdiisaadhaa heeraan yaammatee ajjechaa gaggeessadhaa jira. Kana saaqe.
sila gaafa suni wanni sun mootummaan akkasuma yaade ka godhaa jiru adda bilisummaa Oromooti gullallee fi taa'eeti barattoota asii wal nyaachisaa jira malaal barattoota Amaaraa yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaa walitti qabee waajjira abin hin geessine yani akkamitti kuni Oromoo biratti gaaffii uumuu dhabee mee barattoota Oromoodhaa yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaa walitti qabdee fiddee waajjira adda bilisummaa Oromoo gullalleetti gannayte eegaa ka walitti bu'aa jiru Amaaraa fi Oromoodha jette ijoollee Oromoo Amaaraa ta'e walitti qabdee fiddee waajjira abinitti gannaytee hijee namni gaafate jira hin jiru. Ijoollee kun waajjira adda bilisummaa Oromootti ganna qabsuun gargaaruu qabnaa hoo yeroodhaaf jennee iyyine ijoolleen sun hamma ammaatti barnoota deebuu isaanii ture beeka. Ammaas ijoolleen arraan tan hiriira baatee jirti. Oromoota Wallagga dhumaa jiraniif deeggarsa taasisuudhaaf hiriira baanii ijoollee dhalootaan Wallaggaatitu arraas hiriira kana qopheesse jee mootummaan shira akkasii irra dalaguudhaaf dhufuudhaaf jiraata. Sila arraa hoggaa yuunivarsiitiin Haramaayyaa bahee yuunivarsiitiileen biyyattii hundinuu bahee ajjechaan dhaabbachuu qabdi kun heera. Heera addunyaadhaatu seefan. Gaafa namni akkuma namaattu ajjeefamuu saba kan kedhiisi ajjeefamuu maaliif ajjeefamuu qabuu jettee mormuu fi heera addunyaadhaatu seefan. Oromoota amma barattoota yuunivarsiitii Haramaayyaatti guyyaa arraan tanaa bahan kana sababsatee sila yuunivarsiitiileen hundinuu hiriira bahanii ajjechaan achi dhaabbachuu qabaa jechuudha ture. Hin jenne garuu haala isaan keessa jiran rabbumaatiitu beeka ammoo akka 2019 barattoota Oromoo dhalootaan Wallagga ta'an irratti raawwatame yuunivarsiitii Haramaayyaa keessaa nama 71 guuranii geessanii waajjira viidiyoo harkaa qabna viidiyoo guuramanii geessanii waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullalleedhaatti naqansan ammaas wanni akkasii dalagamuudhaaf jiraata. Saniifuu Oromoon waltumsuu qabaa, waliif tumsuu qabaa, waliin nuti halkanii guyyaa jennu laal nuti dhaamsa dabarsuudhaaf dirqama qabna malee dhaamsa kana namni fudhatee hojiitti hiikuudhaaf dirqama hin qabnu. Nuti immoo dhaamsa isin gahuu dirqama qabna. Oromoon bahaas jiraate, kibbaas jiraate, lixaas jiraate, jiddugalaas jiraate, bakka fedha jiraate Oromoon wal malee waan takkan qabu. Nutiitu hawliiti waliif dirmachuun, waliif booyuun, waliif dhaabbachuun nu dandamachiisa. Gaafa arraa Wallagga aanaa 21 qabatan yaani elubbaa bordufanii baalee dhaqanii hin qabatan jettee yaaddeeti ni dogoggorte. Amaarri akkasuma bakka hunda jira. Arsiidhaas akkasuma jiranii, Harargeedhaas akkasuma jiranii, Harargees gura waliitee baruu dandeessa. Akkasuma jiran bakka hunda. Yaani immoo kun hundinuu qawwee hidhatee naannoo jiru irratti walabummaa saba isaa ni labsadha jee deemnaan hawaasni naannootiis ka'ee firaa itti suuraa dhufaa. Sababni sabni waliin bu'ee biyya san keessatti dhiini gannaqamuudhaa dhufuudhaa jiraata. Saniifuu Oromoon osoo lafti ganamaa osoo ajjeechaan buqqaa'iin maaliin kun Wallaggaa naannoo biraatti hin dabarre Wallaggatti uummata keenyaaf dirmannee ajjeechaa saamicha buqqaa'iinsa lafaa irraa dhaabuu danda'uudha qabna. Barattoonni dhalootaan Wallagga ta'an akka isaan yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaa guurramanii dirratti gadi hin naqamne godhuu danda'uudha qabna. Ammoo asirratti wahin jedha. Hayyoonni Oromoodhaa garee gabbahanii viidiyoo irratti waraabanii hojjettoonni mootummaallee waan isaan Wallagga ta'anii fi hojiirra ari'amaa jiranii jedhee asii gama keenyaa waan akkasii dubbachuun gaariidhaa miti. Maaliif? Yani hayyuun Oromoodhaa kadhalootaan Wallagga ta'ee gabbahee waan akkasii dubbachuun gaariidhaa miti. Maaliif? Walloo gaafamma 2021 mana 80 Ramadaana keessa uummata irra guban isin shaneedhaa jaaniiti. Isin Wallagga hin jenneen. Baha Oromiyaadhaatti hojjettoota mootummaadhaa isin shaneedha jaanii hojiirra ari'aa jiraniin arraan tana kan hojiirra ari'ame meeqaan tan beena. Isin shaneedhaa jaaniiti isin Wallagga jaaniitii miti. Gujii Boorana Shawaa keessatti xayyaara nama dhawaniif isin shaneedha jaaniiti Wallagga jaaniitii miti. Ammoo nuti gara keenyaan hoggaan fi haasawa uummataaf dhiyeessinu shaneedha jaanii biyya guutuu keessatti nama ajjeesuun, nama reebuun, hojiirra nama ari'uun ni jira waan ta'eef ammoo mootummaan wanni jechaadhaa jiru dhalataan Wallagga taanaan ilaalcha biraa qabaa jee mootummaan waan akkasiisan waan oofadhaa jiruuf inni haa oofu malee nuti yaada sun babal'isuu hin qabnu. Oromoodhaaf dirmachuu qaba. Inni lixatti, kibbatti, kaabatti, bahatti ajjeefamaa jiru. Lafarra buqqifamaa jiru maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartaadhaan. Isa immoo mootummaan addatti irratti xiyyeeffatee Wallagguma tahuu qofaaf
Dhiibara xoofu kana dhaabsisuu danda'uun nurra jira. Dhaabsisuu danda'uudha qabna. Amma gaa qophii itti aantuttiin nu dabarsaa Jabuutiin qophii itti aantuttiin nu dabarsaa Jabuutiin Oogasti ji'oota muraasa dura waraanni Firuud jedhamuudhaan beekaman Jabuutiidhatti weerara gaggeessanii mooraa waraanaa guddittii Tajooraadhatti argamtu haleeluudhaan waraana Jabuutiidhaan nama 6 fuudhanii deemaniini Usmaa'eel Umar Geelleen fi waraanni isaatu hordofanii waan takka illee godhuu hin dandeenye waraanni suni gara Eritiriyaatti fudhatamanii waan ji'ootu dubbatamaa ture. Garuu amma guyyaa kaleedha dubbi himaan mootummaa Itiyoophiyaadhaa Ahmad Daawud akka jee addeessetti warri Firuud jedhamuudhaan beekaman kuni mootummaa Jabuutiidhaa waliin haasa'uu barbaannaa waliin haasa'inee booji'amtoota gara keenyaan jiranii fi booji'amtoota gara isaaniitiin jiran wal jijjiirrachuu barbaannaa jedhanii ibsa baasanii kanarratti dubbi himaan mootummaa Jabuutiidhaa Ahmad Daawud jedhamu nuti isaan kana wajjin haasa'uu hin barbaannu. Isaan kana namaatu duubaan jira. Namni duubaan jiruus mootummaa Itiyoophiyaadhaati. Saniifuu mootummaan Itiyoophiyaadhaa hidhamtoota keenya yookaan booji'amtoota keenya kanneen mooraa waraanaa Jabuutii Tajoorraa keessaa qabamanii naannoo Afaritti kunuunfamaa jiran mootummaan Itiyoophiyaadhaan nu gallakkisuu qabaa jechuudhaan kallattiidhaan mootummaa Itiyoophiyaadhaatti quba qabeetii jira. Warri Jabuutiidhaa mootummaa xiqqoo haa ta'anii malee mootummaan Itiyoophiyaadhaa isaanis waraana bilisummaa Oromootii fi warra TPLF fi deeggarsa laachaa jiranii jechuudhaan lafa jala mootummaa Jabuutiidhaa komachaa turuun isaa ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee gaa hidhattoota Firuud Itiyoophiyaa irraa bobbaasanii Jabuutii akka haleelanii waraana Jabuutiidhaa nama 6 qabanii akka Itiyoophiyaa geessan kanumaan wal qabateetti na fakkaata. Maaliif guyyaa lameen kana mootummaan Itiyoophiyaadhaa Suudaan, Jabuutii, Kiiniyaadhaa wajjin wal taanee akka hooggantoota shaneedhaatiif dubbee hin taane isaan keessa jirus qabanii kan kennan je'eeti mootummaan Itiyoophiyaadhaa gabaasni isaan biraa bahu waan akkasitti himaadhaa jira. Garuu yoo ifuma soba malee Jabuutii keessa immoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoodhaatu jira jechuun ibsobuudha yookaan uummatuma Oromoodhaa hiyyeessa hojjetee jiraataa naannoo san keessatti jiraachaa jiru reebuu qabanii mootummaadhaatti kannuu waan hin tahin waan akkasii ni jira jee hin yaadu. Gara kaaniin Jabuutiin rakkoo hamtuu diinagdee keessatti kan danqamtee jirtu tahuu World Bankiin gabaasa dhiyeenya baase keessatti addeesseetii jira. Akka gabaasa World Bankiin baase kanarraa hubatamuu danda'ametti bara 2020 kana keessa liqiin Jabuutirra turte miliyoona 50 fi biliyoona 54 turte. Biliyoonni 54 miliyoonni 54 Jabuutirra ture sanii meeqatti ol guddatee jiranii beektanii? Biliyoona 184tti ol guddatee jira baruma kana keessa liqiin Jabuutirra jirtu. Bara dhufu 2023 keessa meeqatti ol guddachuu deemti? Miliyoona 266 ol guddachuu deemti. Saniifuu Jabuutiin amma harka kana ta'e ashhadu laa ilaaha illallah ani khalaas liqii kafaluu hin danda'u narra laalinaa jettee jirti ibsitee jirti. World Bankiin kana ibsame Jabuutiin haala hamaa keessa jirti gara diinagdeedhaatiin amma akka World Bankiin ibsa inni baasirraa hubachuu danda'ametti bishaan dhugaatii biyya teenya irraa dhufaafii jiru maallaqa bishaan dhugaatiidhaa saniif kafaltu dhabdee jirti je'ee jira. Anuma dhimmi keessa kanaa miti. Amma magaalaa Dirree Dhawaadhaa Firii Zoon jedhanii achitti Abiyyii fi warri bulchitoonni naannoo achitti waa jajjaraana jiranii amma warri Jabuutiidhaa rakkoo dinagdee kanaan wal qabatee achitti godaananii dimoogiraafii jireenya namaa wanni si injifatuuni qubsumaani. Yaadaan durii abaluu maarree sun teenya turtee namni tokkollee nu kasiraa fudhatu hin jiru. Lafa qubattee irra jirtu nama afaan kan kee dubbatu sanumaatu keeti. Boru mormiin yoo dhufellee hawaasni addunyaadhaa yookaan bakka buutonni addunyaadhaa dhufanii ilaalanii lafa ati irra qubattu afaan kan kee dubbattu teeti. Lafa irra hin qubanne lafa afaan kan kee dubbanne tasaati wanni jiru addunyumarraa hin jiru. Wanni marakkoo Falisxiinii fi Israa'el jidduu fidee 1948 bakka lamatti addaan muranii tuni Falisxiinii tuni Israa'elii jedhan.
hayyoonni arabaa namni lama namni sadii hagaaba san jiru Habiib Boorqibaan pirezidaantiin Tuunisiyaadhaaf hammaal jedhe lafa tana tamma nuu muran tana ta addunyaan nuu beeytee nuu murte tana tuni Falastiin tun Israa'eel jedhanii nuu muranii ta Falastiin jedhanii nuu kanan tana fudhannee taafee barbaadachuu qabnaa jedhe yaa gantu yaa bilsiginna yaa OBDO eega gaafa arabsan jaarson osoo arabsanii du'een arra lafa kum tokko 948 addunyaan sana murte sun dhabaniiti guutumaan guututti kuttee baqataa taanii addunyaan tun guutuun namni mattaawqa isaanii kan dhabame Falastiin namni mattaawqa kan jiru beektanis taktanii beektanii dura namni Falastiin mattaawqa kan abadan nu jiru addunyaan irra hin jiru biyyoota Ameerikaa Kanadaa kan yoo ta'e malee biyyoota biraa tokkoon kan nuuf maaliif demoogiraafii jijjiiraa yaani jaartiin isaa ilmaan 25 dhalti yaani Falastiin 500 fate arraan tana mattaawqa kanaan awwanta 56 booda naannoo san jijjiiranni sanii mattaawqa kananiif Lubnaanittis Suuriyaattis Ordoonittis biyya hundattu saniif lafa akkasitti yoo inni isaaniif malateessan didanii gantuu OBDO bilsiginnaa jaanii osoo jaarsa akkasii abaaranii kanaaf tana fudhanneeti hafte gaafa na hajjesan didanii tahan namtee san dhabanii arra lafa kubbaayyaa shaahiin geenye diffatal garbiyyaa fi qixaa Gazaa irratti tokko warri islaamikii qabatee tokko warri PLO qabatee akkasitti irra wal cinqaadhaa jiran saniif qubsumti murteessituudha wani anisiin jiru qubsumti murteessituudha namni mas lafa firraa baqate Eritriyaan amma kum tokko 900 fi 60 wayii gaafa Xaliyaaniin lafa san Helsilaasii kannee deemu warri gaafa sanirraa qabee hamma kum tokko 991tti baqatee ala jiru gaafa Asiyaas Aforqeen faan Shaabiyaan Eritriyaa bilisoomsitee ni deebinaa gaafa ja'an warra baddaadhaa badda deebiin dhorkite warra gammoojjii deebiin dhorkite eessa malee bakka nuti isinii goone malee laalamma amma ani dur laftitti hargatiin deebe gaafa ta'e gaafa namni biraa naannoo sun waa godhe namni si dhiisu hin jiru saniifuu biyya fiirraa baqachuunis boru itti deebi'uu dhabuudhaatu dhufuudhaaf jiraate boru lafarraa baqatte itti deebi'uu dhabuudhaatu dhufuudhaaf jiraate ani amma nama ijoollee dida waalee osoo lafti Oromoodhaa baqatee amma wasii Somaaliidhaa deebuu dadhabee Soomaalii taa'u jiruun beeka. Saniifuu lafa firraa baqachuun lafa firraa dheeysuun boru itti deebuu dhabuudha nama fiddi amma warri Jibuutiidhaa haala rakkoo diinagdeedhaa bara 2023 miliyoona 266 kafaluu dhiisii osoo ni gurguramte kafaluu hin jiraatu. Saniifuu namni isaanii hojii dhabuudhaa dhufaa diinagdeen laamshawaa buqqaanii biyya teenya galanii warshaalee ammaan tana industirii achi banamaa jiru san dhufatti mataadhaan seenuu dhufu warshaa makaroonaa warshaa saabunaa warshaa huccuu warshaa simintoo warshaa maalii kanuti ijoollee teenyaan seenaa magaalaa tana qobsuma baay'isaa calanqorraa galamsorraa bakkuma hundarraa baddoonnoorraa eeguurraa qombolcharraa fal'aanaa awwaallee lagado bakka hundaa achi gala warshaalee kana keessa dalagaa qobsuma jijjiiraa demogiraafiidhaan namni nama mo'a. Laki hanga abuluu dhufutti kan sunochuun naadhiisi sochuma dhiifadhu kitaaba keessonani nama naqqara ulleen fadhu lafa itti galaa lafa teessan lafa abbaa keessanii qabadha dirree dhawaa elamoo muudee lafa oromtichaati achitti galtanii osoo ambiti galtee achi qabattee mootummaan maallaqa liqeessee fi manneen bitatanii immoo Somaalee marga illee manneen dirree dhawaa qabu fi manneen Jibuutiidhaa qabu dirree dhawaa qabuutitu irra waan ta'eef nuti immoo Jibuutii keessattis baqattuma. Ega balbalaa fi humna jidduun horeeban osoo horiinuuti waraqaa fidaa jedhanii achi keessatti jiraachaa turre saniifuu biyya teenya keessatti immoo warshaalee industirii uummata babbanamaa jiran kana amma dandeenyutti itti duunnee qubsuma jijjiiruudhaaf tattaafachuu nu barbaachisa. Isuma kanaan jechuu barbaadaa qophiitti aantutti wayitaan nu dabarsuu Stop Genocide Oromiyaa hajuu guyyaa muddee 13 fi muddee 14 jidduudhaatti magaalaa Washington DC'dhaatti hiriira mormii cimaadhaatti gaggeeffamuudhaaf jiraata. Hawaasa Oromoo naannichatti jiraachaa jiraniitiitu dhimma kana olaantummaadhaan yaamaadhaa jira. Dhaamsi kuni isaan biraahi nu dhaqqabee gaafa Disembar 13 fi Disembar 14 hiriira guddaa Oromoon
Washington DC jechuun magaalaa mootummaan Ameerikaadhaa irraa addunyaa hooggantu waan ta'eef ammas walgahii Afrikaadhaa fi Ameerikaadhaatu jira. Walgahii kanarratti hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa illee argamanii waan jedhutu jira. Amma dura Saahilee Warqeedhaatu yaamamee Lakkii Abiyyi yaamamnee wanti jedhu sun jirti. Saniifuu abbaan fedhe haa yaamamu ammoo ajjechaan Oromiyaa keessatti deemaadhaa jiru. Akka Tigraay keessatti deemaa jiru san eega dhaabbate ko Oromiyaattis dhaabbachuudha qabaa. Dhimma waraana bilisummaa Oromoodhaa mootummaan kun nagayaan furuu qabaa jennee sagalee dhageessisu. Ajjechaan Wallaggaa dhaabbachuu qaba. Daddaffiin amma dhaabbachuu qaba jennee hiriira kana gaggeessuu qabnaa jechaan murtaa'ee waan jiruuf gaafa 13-14 hiriira guddaa tokkotti gaggeeffama. Biliis warri Ameerikaa keessa jirtan warri naannoo san dhaquu dandeessan akka irraa hafne gaafa namni tokko namuma dhuunfaadhaati deemee ministeera Haajaa Alaa dubbisee ammaaf maqaa isaa dha'uu hin barbaannu namni gaa'isa bakka buufatallee hin jiru. Oromoon hojii dippiloomaasii hojjechuudhaaf qaamni wahii tokko haa uumamu. Qaamni KFO'nis beeku, qaamni ABO'n beeku, qaamni WBO'nis beeku. Lakkii seenaa jimjimootu ni qunam. Seenaa jimjimoodhaa jaarmee ollaa jaan hoogganti. Humanitarian jaarmisiidha. Achitti namatu ajjeefamee yaani waa'ee mirga namoomaatiin wal qabatee deemtee hulaa hundi dhadhoitee waa himti. Isiin ni himti jee jaarmee siyaasaa tokko bakka bu'aa jee hulaa dhadha'ee waan akkanaa biliis nurraa dhiisa. Anamma nama sun boorasitti saaxilla ministeera Haajaa Alaa dhaqeetiin itti himee isin tokkummaan qabdan naan ja'anii. Laali namni si ergate osoo hin jirre bakka takka deddeemanii waa balleessuun gaarii miti. Ameerikaa jechuun addunyaaf murteessituudha. Oromoof illee murteessitu. Rabbii gaditti namni abdatu Ameerikuma. Saniifuu Oromoon gamtaadhaan qaama dippiloomaasii mootummaa Ameerikaatis qunnamu, Raashiyaadhaas qunnamu, Awurooppaadhaas qunnamu, gamtaa Afrikaatis qunnamu. Oromoon hamma tolfatutti namuu dhadhagee hulaa dhadhee asiin waa hedduun balleessina. Waa hedduu hin balleessina. Saniifuu kan namni sun je'ee fuula Facebook isaarratti kan namni sun barreessitti. Dhaqeetii ministeera Haajaa Alaa qunnamee akkasitti wajji haasawee waa hundatti himee eenyu bakka bu'ee itti himaan beeku gaani. Royal Family warra ta'uu barbaadutu Oromoo keessaas jira beektanii? Royal Family. Oromoon hin qabdu bara heraaf. Namni kasii qaanfachuu qaba. Oromoon Family mootota Oromoon hin qabu. Ittis buleen beeku. Ittis buleedhaaf hin jiraatu. Ittillee manaamina. Royal Family Oromoo keessatti umnee Oromoo binna jee hayyaatu jira. Asamuu kasii qabu. Saniifuu kasi dhaqeetiin akkas jee akkasitti isin tokkummaan qabdanii naan ja'anii. Of course. Oromoon gamtoomee gamtaadhaan dhaqee nuti Oromoo bakka buuna. Waa'ee dippiloomaasii irratti namni nuun achi hulaa isin dhadha'u hin jiru. Nuti uummanni Oromoo hiriira baanee kumaatamaan isaanii jaara san nuusi madda jenna. Akkasitti namni fudhatama argata. Hoggaa kan Ameerikaan si wajjin taa'ee ministeera Haajaa Alaa maal feetanii maal rakkoon teessanii ija. Tana. Jee hoggaa gamtaan himtuufi hoggaan ifaatti hulaa duwwaatiin seentee yaani sekarteera walla cina haasoyte si dhaggeeffate masa dhaggeeffannee hin beektu. Saniifuu tokkummaa ja'anii jiranii hawaasni Oromoodhaa gaafa Wallaggatti namni ajjeefamu arraan tana tokkoomnee baanee yoo nufi fidachi sossoosu baannee nutiitu fi jira. Kanumaan jechuu barbaade qophii tanaa qopheessee dhiheessuudhaan kan isin waliin ture ana Gammadaa Suuteedhaati. Qophii akkanaatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turaan afeerraa keenya nagaan nu bula.